Akkam nagaa jirtu kun kutaa sadaffaa waa'ee guddina daa'immaniiti. Kutaa jalqabaa keessatti waa'ee guddina daa'immanii ji'a lamaan jalqabaa kaaseen ture. Akkasumas immoo kutaa lammaffaa keessatti immoo ji'a lamaan hanga ji'a ja'aatti daa'imman guddina akkamii mul'isu kan jedhu kaaseen ture. Amma immoo guddina daa'imman umurii ji'a ja'a hanga waggaa tokkoo gidduutti agarsiisan kan jedhu irrattan barnoota qabadhee jira. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan ani maqaan kee Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa Ijoollee fi Daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kana sabiskiraabii fi laayikii sheerii gochuun na hordofaa jedha. Waa'ee guddina daa'immanii umurii umuriidhaan baruun kun maal fayyada? Kamti noormaaliidha? Kamti abnoormaaliidha? Guddinni sa'aatii sirrii ta'etti dhufuu baannaan tarii rakkoon jiraachuu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee daa'imman yeroo wal fakkaataatti hin guddatan. Maatii tokko keessayyuu daa'imni jalqabaaf daa'imni lammaffaa umurii wal fakkaataatti hin taa'anii daaddeen jedhanii kaan hin deeman garaagarummaa qaba jechuudha ji'a muraasa. Haa ta'u malee akka giddu galeessaatti averejilii wanti nuti eegnu jira. Kanaaf amma kan inni kaasu averejilii giddu galeessaan daa'imman ji'a ja'a hanga waggaa tokkoo gidduu jiran guddina akkamii mul'isu kan jedhudha. Guddinni bakka adda addaatti qoodama. Mee guddina qaamaarraa jalqabnu kan fiizikaal development isa jedhamu jechuudha. Dhuma waggaa tokkoffaatti ulfaatinni qaamaa harka 3 dabala. Kana jechuun maal jechuudha? Daa'imni tokko fakkeenyaaf yeroo dhalatu kiiloogiraama 3 yoo ta'e dhuma waggaa jalqabaatti kiiloogiraama 9 ta'a jechuudha. Harka 3 dabala jechuudha ulfaatinni qaama isaa. Kanaaf waggaan jalqabaa waggaatti guddinni qaamaa daa'immanii ariitiin guddatu kan jedhamu kanaafidha. Tilmaama naannoo kiiloogiraama 6 hanga 7 dabalu jechuudha waggaa jalqabaa. Akkasumas immoo dheerinni qaama isaanii persentaa 50 dabala. Persentaa 50 dabala yeroo jennu daa'imni tokko fakkeenyaaf yeroo dhalatu dheerinni qaama isaa seentimeetira 50 yoo ta'e seentimeetira 25 dabaluun dhuma waggaa jalqabaatti seentimeetira 75 dheerata jechuudha. Persentaa 50 dabala dheerinni qaama isaanii. Akkasumas immoo guddinni mataa isaanii seentimeetira 10 dabala yookaan head circumference kan jennu naannawaan mataan isaanii seentimeetira 10 dabala. Kanaaf guddinni qaamaa ulfaatinni qaamaa dheerinni qaamaa akkasumas guddinni sammuu waggaa jalqabaa ariitii guddaan dabala jechuudha. Akkasumas immoo naannoo ji'a ja'a hanga 7 gidduutti of danda'anii taa'u. Naannoo ji'a ja'a yookaan naannoo 7 daa'imman hedduun of danda'anii sappoortii tokko malee gargaarsa tokko malee of danda'anii taa'u jechuudha. Akkasumas naannoo ji'a 8 qubaan waa qabuu eegalu akkasumas daa'imuu eegalu akkasumas immoo waa qabatanii kaanii dhaabbachuu yaalu. Naannoo ji'a 8 giddu galeessaan qubaan waa qabuu eegaluu daa'imuu eegaluu kan kira ol godhu yookaan immoo waa qabatanii kaanii dhaabbachuuf hiixatu yookaan yaalu jechuudha. Egaa akkuma amma jenne amma daa'imni kun naannoo umurii ji'a 8 hanga 9 gidduudha jechuudha. Daa'imaa jirti jechuudha. Akkasumas immoo daa'imni kun qubaa waa qaqqabaa jira. Haa ta'u malee quba qofa miti kun. Quba guddaa fi quba tokkoon qabaa jira. Piinser grasp jedhama. Kun naannoo umurii ji'a 12ti. Kun immoo waa qabatee ka'ee dhaabbachuu yaalaa jira. Kunis naannoo ji'a 9ti jechuudha. Daa'imni kunis akkuma sila jenne piinser grasp yookaan quba guddaa fi quba sattaan fayyadamee waa qabee lafaa fuudhaa jira. Kunis naannoo umurii waggaa tokkooti jechuudha. Quba guddaaf quba ittaan lamaan fayyadamanii yeroo waa kaasan piinser grasp jedhama. Kun immoo umurii naannoo waggaa tokkoo irratti mul'ata. Naannoo waggaa tokkoo of danda'anii dhaabbachuun xiqqoo deemuu yaalu. Akkuma beektan daa'imman hedduun naannoo waggaa tokkoo kaanii dhaabbatanii deemuu yaalu jechuudha. Akkasumas jijjiiramni kun sadarkaa dalagaa fi guddina sammuu isaanii waliin kan wal madaaludha. Tokko tokko naannoo ji'a 11 kaanii dhaabbachuu danda'u, tokko tokko immoo naannoo ji'a 13 ta'uu danda'a. Haa ta'u maaliif kuni level of brain myelination yookaan central nervous system myelination kan jedhamu jira. Guddina sammuu isaanii wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Asiifachi socho'uun kun yookaan umurii kanatti daaddee jedhu kaanii dhaabbatu asiifachi socho'uun kun naannoo isaanii baruuf yookaan naannoo isaanii explore gochuuf akkuma carraa isaaniif dabalu carraa of miidhuus ni dabala waan ta'eef maatiin of eeggannoo gochuu qabu. Yeroo waa qabatanii dhaabbachuuf jedhan waa ofirratti kuffiisuu danda'u. Daa'immanii dhaqanii waa lafaa fuudhanii qabanii gara afaanii geessuu danda'u. Kanaaf akkuma sosocho'anii naannoo isaanii explore godhanii waan adda addaa baran of miidhuus danda'u waan ta'eef of eeggannoo gochuu qabu yeroo isaan asiifachi sosocho'uu jalqaban kana. Ji'a 4 eegalee daa'imman hedduun ilkaan biqilchaa kan deeman haa ta'u malee daa'imman tokko tokko hanga waggaa tokkotti biqilchuu dhiisuu danda'u. Daa'imatti garaagarummaa qabachuudha. Garuu giddu galeessaan daa'imman hedduun umurii ji'a 4 hanga ji'a 6 gidduutti ilkaan biqilchuu eegalu. Sanaa booddee ji'a 4 ilkaan 4 biqilchaa
hanga naannoo waggaa 3tti ilkaan dhalootaa yookaan milk teeth jedhamu ilkaan jalqabaa biqilchuu jechuudha. Haa ta'u malee daa'imman tokko ji'a 4tti biqilchuu tokko ji'a 6tti biqilchuu tokko immoo hanga waggaa tokkootti biqilchuu kan hin dandeenye jiru garaagarummaa qaba daa'ima biratti. Sababiin isaas ilkaan biqilchuun umuriif ga'umsa lafee isaanii wajjin wal qabata. Bone development yookaan bone maturation kan jedhamu jira. Bone maturation and skeletal development wajjin wal qabata guddinni ilkaanii umurii wajjin miti jechuudha. Kanaaf daa'imman tokko kanaafidhaan ji'a 4tti biqilchanii tokko immoo ji'a 6 ji'a 7tti biqilchan. Cimina lafee isaanii yookaan jabina lafee isaanii wajjin wal qabata jechuudha. Haa ta'u malee akkuma walii galaatti dhalootumaanis garaagarummaan ni jiraata. Daa'imni tokko yoo hanga ji'a 13tti ilkaan hin biqilchine ta'e ogeessa ilaalchisuun barbaachisaadha. Delayed dentation kan jedhamu jira. Daa'imni hanga waggaa tokkotti yoo biqilchuu dhiise baay'ee nama yaaddachuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee waggaaf ji'a tokkotti ilkaan tokkollee hin qabu taanaan yookaan naannoo ji'a 13 ogeessa fayyaa ilaalchisuun maaltu akka kana fide qorachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Inni itti aanu waa'ee guddina dandeettii sammuudha yookaan cognitive development kan jedhamu. Guddina qaamaa kana fakkaata akkuma ammaa haasofne. Inni itti aanu immoo guddina dandeettii sammuu yookaan cognitive development jedhamudha. Daa'imni naannoo ji'a 6 harka isaa fayyadamuun akkaataa itti waa qaqqabee ilaalu beeka. Daa'imni naannoo umurii ji'a 6 kaasee wanta naannoo isaatti argamu qabee kaasee in ilaala. In sakatta. Kanaaf harka isaatti fayyadamu eegaleera jechuudha. Kun dandeettii guddina sammuu isaa wajjin wal qabata jechuudha. Jalqaba waan hundaa gara afaanitti ergu daa'imman. Waanuma qaban kana hunda gara afaanitti ergu. Sanaa booda garuu suuta qaqqabanii ilaalanii harka tokko harka biraatti dabarsanii kaa'anii lafa kaa'anii akkasumas deebisanii fuudhanii gara afaanitti geessu. Waan hundumaa isa jalqaba gara afaanitti geessan sana suuta ilaaluutti ka'uu dhiisuutti jechuudha afaanitti geessu directly. Daa'imman maatii waliin walitti dhufeenya gaarii qaban jechuun good parental relationship, good child parent bonding kan jedhamu jira. Maatii wajjin walitti dhufeenya gaarii qabu taanaan kan akka isaan waa yaalan jajjabeessan taanaan maatiin akkasumas immoo haala mijataa uumne irraaf taanaan daa'imman keenyaaf haala mijataa keessatti kan guddatan yoo ta'e sababa dandeettiin sammuu isaanii cimaa deemuuf taphaa fi yaalii walxaxaa fi akkasumas immoo dandeettii sammuu gaafatu fedhii isaaniin osoo abdiin kutinii fi humna guutuudhaan dalaguu jaallatu. Safe environment yookaan immoo daa'imni konfidensiin bakka itti dhaga'amu bakka itti waan sodaanne waa tuquun sodaanne maatiin yeroo isaan waa tuqan irraan ittiin dheekkaman irraan itti san taanaan haalli isaan keessa jiran immoo haala mijataadha taanaan maatii hojii walitti dhufeenya gaarii qabu taanaan waa tuttuquu waa qaqqabuu waa shaakaluu jaallatu jechuudha daa'imman. Humna isaanii guutuudhaan yaada isaanii guutuudhaan osoo abdiin kutiin waa furuu yaalu jechuudha. Kun gaariidha guddina qaamaa taansee guddinni sammuu yeroo akkas godhanii yeroo waa furuu yaalan dandeettiin sammuu isaanii dabalaa deema jechuudha. Haa ta'u malee kanneen maatiin kunuunsa hin gooneef neglectful parenting kan jedhamu jira. Gosa maatii gosa akkaataa itti maatiin daa'imman isaanii guddisan gosa adda addaa jira. Isaan keessa tokko neglectful parenting. Maatii daa'imman isaaniif kunuunsa hin goone akkasumas immoo dhimma irraa hin qabne. Maatiin jaalala daa'imman isaaniitti agarsiisan taanaan yookaan akka isaan waa yaalan hin eeyyaman taanaan akkasumas immoo yeroo isaan waa yaalan hin jajjabeessan taanaan amala yaadaa fi humna isaanii hundaan waa yeroo dheeraaf yaaluuf taphachuu hin qaban. Waan shaakalan jechuudha daa'imman akkasii neglectful parenting keessatti kanneen guddatan kanneen maatii irraa jaalala hin arganne kanneen yeroo isaan waa tuttuqan maatiin itti dheekkaman waa yaalanii walitti fufinsaan waa taphachuu hin barbaadanii akkasumas immoo waa furuu yaalan jechuudha. Kanaaf kun guddina daa'immaa irratti rakkoo waan uumuuf maatiinis kanarraa of eeggachuu qabu jechuudha. Daa'imman hanga isaan of miinetti akka isaan of miine eeguun barbaachisaadha. Haa ta'u malee akka isaan waa yaalan immoo eeyyamuu fi haala mijeessuun gaariidha jechuudha. Naannoo ji'a 9 wantoonni ija isaanii duraa yoo miliqan iyyuu dhaabbatoo ta'uu isaanii ni hubatu yookaan object permanency kan jedhamudha. Naannoo ji'a 6-7 wanta isaan ittiin taphatan tokko yoo fuunee jalaa dhoksine xiqqoo asiif achi ilaalanii yoo dhaban hin dhiisu. Haa ta'u malee naannoo ji'a 9 garuu meeshaa isaan ittiin taphatan tokko jalaa fuun hin boo'u jechuudha. Barbaaduu eegalu deemni jiru ilaaluu eegalu object permanency yookaan wanti sun ija isaanii duraa dhokate malee akka hin banne akka wanti sun dhaabbataa ta'e ni hubatu jechuudha naannoo ji'a 9. Fakkeenyaaf wanti isaan ittiin taphatan yoo maatiin fuudhanii dhoksan yookaan yoo jalaa bade barbaaduu eegalu.
yoo barbaadan argatan immoo hedduu gammadu. Wanta ija sana jalaa dhokate yoo barbaadan argatan ni gammadu. Object permanency waan beekaniif jechuudha. Wantoonni yoo barbaadaman akka argaman ni beeku jechuudha umurii kana. Inni sadaffaan guddina keessaa guddina miirummaa yookaan emotional development jedhamu. Hanga ammaatti guddina qaamaa, guddina sammuu ilaalleerra. Inni sadaffaan immoo guddina miirummaa yookaan emotional development kan jedhamudha jechuudha. Naannoo ji'a 9 daa'imman nama haaraa yoo argan gara maatiitti baqatu. Yoo namni sun itti dhiyaataa deeme maatiitti maramuun diduu fi akkasumas boo'uu danda'u jechuudha. Nama haaraa hin barbaadan. Stranger anxiety jedhama kuni. Yeroo kanatti mana yaalaa gaafa geessan daa'imman dhimma adda addaaf ogeessa fayyaa yookaan hakiima gaafa argan hin baqatu. Nama haaraa hin barbaadanii keessummaa bira yoo dhaqanis ni rakkisu jechuudha. Stranger anxiety develop waan godhaniif. Akkasumas immoo maatii irraa adda ba'uu hin barbaadan. Maatiin gaafa hojii dhaquuf bakka ta'e dhaquuf yeroo manaa ba'an dhokachuutti ka'u jechuudha. Maaliif yoo argan hin boo'u waan ta'eef separation anxiety jedhama kun. Yeroo maatiin manaa ba'anii deeman inni hin boo'u na fuudhii deemii jedhanii boo'u. Akkasumas immoo halkan hirriba keessaa illee yeroo ka'an namni bira hin jiru taanaan abbaa fi haadha barbaadu akkasumas immoo nama maatii barbaadutti ka'u jechuudha. Kun egaa separation anxiety jedhama. Amala ofiin waan hunda gochuu fedhuun kan ka'e maatii rakkisuu eegalu. Waan hundumaa ofuma koon godhaa yookaan autonomy kan jedhamu, demand for autonomy kan jedhamu. Natti maaf na daangessitu kan jedhu amala akkasii agarsiisuu jalqabu jechuudha. Mo'amuu hin barbaadan jechuudha umurii kanatti. Waan isaan ittiin taphatan sun gaarii miti ta'e yoo irraa fuune hin boo'u jechuudha. Akkuma suura kanarratti ilaalaa jirtan daa'imni kan jalqabaa kun mucaan kan jalqabaa maatiin dhiisanii deemuu fennaan separation anxiety irraa kan ka'e boo'uutti jirti jechuudha. Kun naannoo ji'a 9 ji'a 10 booda ni jalqaba jechuudha. Kan gajjallaa jirtu immoo keessummaan yookaan namni haaraan gaafatti dhufu baqachuudhaan maatiitti maramaa jirti. Kan harka mirgaarra jiru kun immoo wanti inni ittiin taphatu gaafa jalaa dhoksamu barbaadaa jira jechuudha. Object permanency wantoonni dhaabbatoo ta'uu isaanii agarsiisa. Kanaaf kan jalqaba irra jirtu separation anxiety dha. Kan gajjallaa jirtu stranger anxiety jedhama. Kan harka mirgaarra jiru immoo object permanency. Kun hedduun isaa naannoo ji'a 9 booda jalqaba jechuudha. Yeroo maatiin nyaata nyaatisan illee ofii nyaachuuf fedhuun afaan kaa'aa maatii ni didu. Ofuma koo nyaadhaa ofuma koo hundumaa godha kan jedhu amala akkasii agarsiisu jechuudha naannoo ji'a 9. Kun immoo yeroo hedduu sa'aatiin nyaataa sa'aatii maatiin nyaata nyaachisuu baay'ee rakkisaa akka ta'u taasisu jechuudha. Kanaaf daa'imman tokko illee ulfaatinni qaama isaanii dabaluu dhiisuu danda'a. Maal ishedhanii nyaatan ofii keenya ofii koo nyaadhaa ofii koo qaqqabaa kan amala akkasii qabu jechuudha naannoo ji'a 9 booda. Akkasumas wanta gochuu fedhan irraa yeroo ittifaman aarii guddaan boo'uu danda'u. Temper tantrum kan jedhamu jira. Wanta gochuu barbaadan tokko yoo ittifaman baay'ee aarii guddaan hanga of wallaalanitti boo'uu danda'u. Lafatti of rukkutanii mukatti of rukkutanii jechuudha. Yeroo akkasii maatiin mala adda addaa fayyadamuun yaaluu qabu. Fakkeenyaaf yeroo nyaatan daa'imni ofuma koo nyaadhadhee yoo rakkiseera ta'e maankiyaa tokko kan fallaana tokko daa'imaaf kennanii tokkoon immoo afaan kaa'udha jechuudha. Teknikii adda addaa fayyadamuudhaan nyaachisuu malee daa'imman wajjin wallaansoo wal qabuun yookaan dirqisiisanii nyaachisuu yaaluun hin danda'amu jechuudha. Guddina keessaa inni itti aanu dandeettii waliigaltee yookaan dandeettii dubbachuu yookaan communication skills jedhamudha. Naannoo umurii ji'a 7 mallattoo fi sagalee adda addaa hedduu beekuun kan ka'e jabina sagalee fi laafina sagalee adda baasanii beekuun respoond godhu. Akkasumas immoo haala fuula namaa irratti mul'atu hedduu beeku. Namni yoo itti dheekkame fuula isaa irraa akkasumas immoo yoo kofalchiisuu barbaade yoo jinaasuu barbaade fuula namaa irraa beekuun react godhu jechuudha. Akkasumas naannoo umurii ji'a 9 namni gaddaa fi gammachuu akka walii qoodu ni baru. Kanaafuu yeroo fakkeenyaaf amma yeroo waa argatan yeroo waan ittiin taphatan argatan maatiitti agarsiifachuu barbaadu. Gammachuu isaanii akka namni share godhuuf jechuudha. Akkasumas immoo yeroo waa isaan miidhu tarii harka isaanii waa rukkuteera ta'a maatiitti agarsiifatu jechuudha. Kanaafuu naannoo umurii ji'a 9 gaddaa fi gammachuu namni akka walii qooddatu ni beeku ni baru jechuudha. Kanaaf gammachuu isaanis gadda isaanis maatiitti agarsiifachuu barbaadu. Naannoo ji'a 9 sagalee wal qabataa adda addaa dhageessisuu eegalu yookaan canonical babbling jedhama. Maamaa baabaa guutummaatti tun ta'in maamaa waan ta'e jedhu jechuudha. Sagalee wal qabataa ta'e sagalee dheeraa ta'e dhageessisu. Canonical babbling jedhama inni kun. Akkasumas naannoo waggaa tokko jecha sirrii ta'e dubbachuu eegalu. Fakkeenyaaf abbaa, maamaa, baabaa jechuu eegalu jechuudha. Naannoo waggaa tokko maqaan wantoota akka bakka bu'u
maqaan wantotaaf akka kenname akka bakka bu'ee baruu isaaniin kan ka'e yeroo jecha yookaan maqaa wanta isaan beekanii waamnu meeshaa sana barbaaduutti qabu. Maaliif maqaan wantoota akka bakka bu'an beeku jechuudha. Kun egaa naannoo umurii waggaa tokkoon. Kana cimsuuf umurii kanatti kitaabota suura wantootaa qaban tokko irraa maqaa isaanii fi suura isaanii itti agarsiisuun barsiisuun gaariidha. Fakkeenyaaf suura tokko maqaa isaa wajjin yeroo hedduu jiru daa'immaniif kan qophaa'an kitaaboleen akkasii maqaaf suura wantichaa kan wal dura qabatan warra akkasii fayyadamnee daa'imman barsiisuu fi erga barsiisnee booddee immoo gaafachuu fi kan kana fakkaatan dalaguun akka isaan afaan isaanii guddifatan taasisuun gaariidha jechuudha. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jalaa kaa'aa. Turtii gaarii. Saabskraayib gochuun dagatinaa. Ulfaadhaa.